السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا أمئنان بقى جراتني نقال نويدني نسلين جاء رمضان مبارك نسلين جاء إن شاء الله. هردفتوتا هيا دوتا نسلين رابديتين جرا حال مغرتي جريني جيبو ينماذا أنا بجيسة مشكولة أنا دافع عربا قونا والله هكا رمضان مبارك نسلين جاء كنو أران ديبي جرا isin irraa tureetiin jira dhiifama guddaadhaan isiniin jaa arraan tana kun akkasittiin eeyinaanii fi qilleetuubillee qabadhee dhufee akkasitti Tubi. Abayan ani mau melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalatam tota fi horte tota umuena baga nagano idan isin jecha baga garte guyya lamafa ramadana jalawti isin tingge isin janna wanne isin rabanne ga halu jireenyaati maaliif ramadan mubaraki isin janna ga hogguma dhaqqabanetti nama jechuunillee akka mataa jetti indabartu je yaada wallahi baay'ee takka isin rabanne jira ramadan mubarak oromoo teenya bakka jirtanitti warreen amantaa musliimaa qabtanis warreen amantaa Kristana waaqa ifata qabdanillee bakka gartee naga taatanii isin jaa hasuwaanuga warra gartee barana warreen gartee warra barana hammareettu isin jecha hasuwaanuu jaallatamtootaa fi hordoftoota ummoinaan arraan talagaa kunoo dhufnee jirra isin raafannee jirra kunoo arraa asuma dhateenya kunoo mana keenyatti naanillee kunoo fiidhaan jettee teessi salaamata isin gaafata dhugaasiin isa hasuwaanuu isin jaa walaa bakka jirtanitti nageenyaa fi jaalalti teenya isin biraa geessuun isin jaa asumaanuu yaada qabdatteef akkasii khalaas kun dubbatee jira abbaan eeyinaanii akka beektan garuu qilleetuu beektanii khalaas inni abbaa eeyinaanii akkasitti Dura madiran keenya geessee jirta qaamaan amma jaarsota asumaanuu jaalattoota fi hordoftoota keenya wallaahi hunuga arra deebinee jira garuu isin raawwannee jira silaa gartee guyyaa dura gartee ramadaan seenu gartee warra gartee ramadaana bagatti isin gee isin jechuun teenya akkasuma hunoo arrallee dhufnee jira waan isin raawwanneef dhiifama isin jecha asumaanuu dhaamsiin qaban dhaamsi tokkoon qabaa dhaamsi itti qabdu maali jechuu keessa waan hin oolanne golachootilleen yookaan Ibrahim innilleen kunoo fayyee jira rabbiin alhamdulillah asmaanu rabbiin baga isa fayyiseen isin jaa wallahi mucaan baay'ee takka oromoon jechuudha wallahi bu'aa biturtee rakkatuu biturte asmaanu isallee ana akka nama tokkotti garuu duraanillee walitti aarreellee turru ana akka mataa kiyyatti isallee baga rabbii fayyisee aanu sababa gartee aanee teechaa madura walitti aarree turre an dhiifama jeeneetiin jira hordoftoota biyyaan dhiifamaa warreen gartee egaa isinit balleessillee dhiifama naaf godha asinillee isillee dhiifama godheetti hin jira jee dubbadde jira kanarraa asumaas gaa miyyoon biiftuu jaanen san akka gootin beeku waan goote ilillee dhukkubsatee ture akka baar sufyaan akka balloo shoo akka gartee golaartii oromoo bakka jala deemanii ila hangammatti kun guyyaa guyyaarraa viidiyoo hordoftootaaaf maraa jiranii kanarraa kunoo arraan tana jechuudha Ibrahim Fayyee yaada jiru viidiyoo waraabanii turanii kanarraa garuu baga gartee isallee rabbiin fayyisee jaala akkuma taa'utti inni kun akkuma nama kamittu Oromoodha kana ta'e nama musliimaa tokko ta'e yoo badii fedhe gartee inni balleesse ilma namaa baatiin tun baatii araaramaatti dhiifamaa jechuun dirqama irra jiru anilleen akkuma taa'utti inshaallah yoo rabbiin jee yoo kan gartee gaa inni kun amma xiqqoo gaa garuu amma fayyee jira bira dhaqee yookaan golaartii Oromoo dawwalee yookaan golaartii Oromoo bira dhaqee isa kana bira dhageessii walitti na fayyisii yeneetiin yoo kan gartee inni bira geessii walitti na fayyisii taate inshaallah bismillah dhageetiin dhiifama gaafadhaan jaan akkama taa'etti osoo gartee asiin gara gartee viidiyoo waraabee dhiifama jechuun osoo hin ta'in qaamaan bira dhaqee hordoftoota fi jaallatamtoota keenya dhiifamaan jaanii an akkama taa'etti inshaallah bismillah baatiin tuggaa baatii ramadaanaati yoo rabbiin jee anaaf akkaataan jaan dhaamsa Sige, leeffate. eegattuuf. Hayyee akkasuma khalaas abbaan fedhee akka fedhee yoo ta'e namni nama wal dura ajjeesee baatiin baatee araaramaatti namni dhiifama namaan goone akkuma ta'ettu inni musliimaa tokko baatiin tun baatii araaramaatti namni wal dura dirqama dhiifama wal gaafachuun waan musliimaa dirqama irra jiruuti daruurii deemtee qaamaan bira dheettee ofiin sammaa kana maaliif tilmoon gaafachuu osoo ta'e wal aarti dogolte daruuriidha waliin araarsettanii
وفيت بودا فيديو اللي رتب لا لا ما فيديو اللي ترتب أنا كم متى غيرتي قالوا ما نقول عتي أورمو اللي بيقول لي بعد إرد ولادي قولارتي برا دقيقة وها قولارتي كان لها تليفون عم سوسيجة isini isa bira dagega mangudus bira daga sitti ha waatiin tun gartee waan baatee araaramaa taate obboleeyyan kiyya warreen amma dura sababa gololchaatillee natti aartanii natti mokaftanii gartee baay'ee takkan arabsitanillee viidiyoo gartee killeetuuf jalatti arguu dandeessanii inshaallah biizinillaa dhageetiin gololchalleen kun akkasitti viidiyoo jechuudha isiniif gadhiisee jirti qaba takkanaatiin ajajjabeessaadha asumaanuugaa chaalalli kunillee chaalala haariyaa subscribe like share godhuudhaan bira dhaabbataa akkasumatti jaalatamtoota fi hordoftoota keenya egaa kunoo ommo'inaan asumaanuu jajjabeessaan isin jaa warreen gartee nu jaalatanillee baay'ee baay'ee takka galatoomaa isin jenna inshaallah bismillah guyyaa guyyaa waan babbareedaa waan gartee qabannee isinii dhunna baatii ramadaanaa dara keessa du'aayinuuf godhaadhaan isin jaa akka rabbiin nu laaffisee gartee guyyaa guyyaan viidiyoo isinii gartee gadheennutti. Ayyee akkasii inshaallah yan baranaa kabara hedduu inshaallah kan amanni nyaatu miti ka amata nyaatu hundeen keenyaa rabbi nu haa godhu inshaallah ka du'ellee raamata rabbi nu haa godhu ka jirullee immoo rabbi haa laaffisuu fi urmiillee urmii harraabeessaa rabbi haa kennuu fi inshaallah kun silaa irra guddateen namni keenya kun du'ee kun numa jiraa irra guddateen namni harki tokko du'ee numa jiraa inshaallah saniifillee rabbi raamata haa godhuu fi baatiin tun baatii raamata kadhatanii ka jiruu fi ka du'ellee fi ka jiruu fi si rabbi haa laaffisuu jiruu biyya ormaa ka jiru kana warreen biyya ormaa keessa jirtanillee warreen gartee namni madaamii biyya namaa dalaytan gartee nadaafaa kanallee isinirra haa laaffisuu dubartoota keenya warreen dhiiraallee ati akkasumas nadaafaan itti guddatti sanillee rabbi haa laaffisu warreen biyya namaa keessa jirtan maraa rabbi jireenya isin haa laaffisuu jaa inshaallah. Anuu gaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya har'a gaafunoo eenaanii taphachiisuu jiranillee asumaanuu gaa osuma gartee isii taphachiisaa jiruuf viidiyoo asiin isiniif waraabee eenaanillee kun akkanallaan ofirraa qabatu jettila. Inshaallah isinillee namoota isinii waraabde isinii dhuftee isin salaamte isin gaafatti. Baay'ee. Akkasiitiin gaa wallaahi gaafama bareedduudha. Baay'ee. Akkasii gaa khalaasii. Baaba. Qofasiita. Gaawwatti. Qofi jirti. Akkasitti. Jaalatamtootaa fi hordoftoota umma'inaan warreen gartee eegaa baay'ee nu jaalatanillee galatamaa isin jecha haaraan ta'e inshaallah biiznillah anaa fi gartee umma'inaan illee inshaallah yoo rabbi jee gololcha bira gartee dhahimee golaartii Oromoogaa akkuma jiru isallee garuu amma dura golaartii sababa gartee sanirratti golaartii illee natti walee illee akkanaa jee naaf illee golaaree jira. Kanarraa golaartii Oromoolee asumaanuugaa dawwaleetiin dhiifama gaafa deessa bira dhaqee isallee akkasumatti gaa golaartii garuu mufannaa akkasii walitti hin qabnu mana isaa dhaqee isallee fuudhee gololcha bira dhaqee inshaallah kan walitti fayyinee wajjin garteenye viidiyoo gartee ajaa'ibaa isiniif gadhiifnu ta'a inshaallah. Takkanaatii jaalatamtootaa fi hordoftoota umma'inaan asumaanuu du'aayi nuuf godhaadha akka rabbiin nu laaffisuu isin jaa asumaanuu gaa baatiin tun gartee waan baatii araaramaa taateef isinummaanuu gaa jajjabaadhaa du'aayi nuuf godhaadhaa isin jaa. Hanga makayyaan hanga viidiyoo biraa qabannee walitti deebinutti nagaan nuuf turaan isin jaa. Ena ayyeega akkasii inshaallah fixatee jira umma'ee abboyinaan illee fixatee jira dhaamsa fixatee jira inshaallah. Viidiyoo araarama isaa immoo kalleettuuf jala laaltanii daawwachuu dandeessanii kalleettuuf jalatti aananii gadhiisuu gola aartiillee araarfatee hunda isaanii araarfatee gola aartiilleedhaan xiqqishuma walitti aananii maaliif ati kanatti tuutayee ani bakka sanii waliin mufannaa qabanii dhiifama wal gaafatanii isaan hundinuu wal gaafatanii inshaallah. Hordoftoota keenya waan irra keenya hunda viidiyoo isiniif gadhiifna hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaan nuuf tura. Ayyee khalaas hanqaa viidiyoo. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuun isiniin jaangama kiyya. Hayyees mana kanaatu anillee mashkuula na godhee viidiyoo biraa warri umma'inaan eessa baddee jettanii na eegu jirtanillee dhiifamaan isiniin jaa mashkuula ramadaana na godhee jira. Akkasitti inshaallah ramadaan kun maaliif guseen waa isa keessummachiifnee gatteessifnee ichi booda walitti dachaana jedheetumaan isinirraa ture dhiifamaan isiniin jaa hanqaan viidiyoo biraa qabadhee isinitti deebi'utti nagayaan naa turaadhaan isiniin jaa laayik sheer godhuun dagatinaadha haarayaa maaliif warreen nama hundaafuu haarayaa amma banne
tanmaafuu jajjabeessaadha onneen godhaadha like share godhuudha gartee onneen gootanii waan biraa gammachuudhaan qabannee isin dhufnutti like share godhuun dagatinaa isin jaa warreen like gootanillee galatoomaa warreen nu daawwatanillee nu daawwadhaadha isin jaa Oromoota maraa bakka jirtanu nagaa isinitti haa ta'u jaa baatii ramadaanaati inshallah baatii gartee baatii khairii qabdu rabbi nu haa godhu hayya nagaan naa jiraadha isin hanqaan fiidiyoo biraa qabadhee isin dhufutti nagaan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.